Beeksisa oduu gammachiisaa dhagayaa wanta geessisaa obboleeyyan islaamaa salaamtaan kennan lagaa fi gaara qaxxaamuree shabakaa yaabbatee bakkuma jirtanitti isin biraa gaggeessaa al-ilmu nuur wal jahlu zulumaatu barnoonni ifaadhaa wal dukkanaa irraa baqadhaa barannee barsiifnan kaayyoo hunda keenyaati. Maarree obboleeyyan keenya kan carraan jireenyaa biyya adda addaa keessatti argamsiisa barannee barsiifna jechuudhaan lafaa kaanii jiran maarree kana sababeeffachuudhaan maqaan nuurul islaam kan ustaada keenya kabajamaa fi jaallatamaa ustaad Usmaan Affaanin hoogganamu barattuu isaa Sumayyaa yeroo dheeraa barsiisaa ture quraana juzii 30 xumursiisuun katmiidhaaf qophiisaa hunda xumuree jira. Maarree barattuu Sumayyaa quraana juuza 30 xumuruudhaan baga gammadde koongiraatuleeshin siin jenna. Allahu akbar. Maarree haala isiirraa yoo dubbatan takkaaliittiidhaan gara markazaa isii yaamna jedhan. Yes sheer godha faffacaasaa wal biraan gaha kun yoo gammachiisaadha liman kaana qalbuhu qalbu saliim. Eyyen sagantaa kanaa kanatti akka gammaddan namuu isin hundarra gammachuu qabna. Sheer godhuudhaan diinota markaza imoo hunda garaanuuf guba. Allahu akbar. Eyyen sagantaa kana irratti namoonni argaman ustaazota munashidoota sheekonni garagaraa ni argamu. Haadhoo bagana gahaa dhuftan jennaan nuuru taanyaadhaa dhugaa. Allahu akbar. Maarree guyyaan sagantaa gara qoosaa Awuroopaatti Seepteembar takka guyyaa 9 baatiin 9 bara 2025 alata oollee galgala. Maarree sa'aan sagantaa akka biyya teenyatti za'aatii 2:30 akka biyya Saudi Arabiyaatti za'aatii 8:30 akka biyya Dubaayitti za'aa 9:30. Eyyan Allahu akbar. Maarree dhuftanii hundi keessan xiqqaa fi guddaan gammachuu teenya akkan waliin qooddatan kan jedhan amiirrota markaza nuurul islaami. Yes maarree namoonni beeksisa akkanaa kana barbaadan aruusaaf ta'e akkasuma eebbas ta'e kaatumees ta'e lakkoomsa armaan gadii kanaan heeloonoon jechuun